Yaa'iin gamtaa Afrikaa 38ffaan bara kana lammiileen Afrikaa addunyaa irra jiraatan hundi mirgi namummaa isaanii akka kabajamuu fi akkasuma haqni Afrikaanotaa akka mirkanaa'u irratti xiyyeeffachuun teessoo gamtichaa kan taate magaalaa Finfinneetti guyyoottan itti aanu irraa eegalee kan gaggeeffamu ta'a. Magaalaan Finfinnee kan baroota darbanii caalaa misooma kooriidariin faayamtee dureewwan gamtaa Afrikaa kanneen simachuuf eegaa jiraachuun ishee yaa'ii gamtaa Afrikaa bara kanaa kan baroota darbanii irraa adda akka taasisu jiraattonni magaalaa Finfinnee MN Plus dubbisee dubbataniiru. የዘንድሮ ለየት የሚያደርገው የኮሪደር ስራ kan bara kana adda kan godhu hojiin misooma kooriidarii iddoo hundumaatti hojjetamu irraa kan ka'e iddoo kana dura balfiitti gatamaa ture amma iddoo bashannanaa ta'eera. Konkolaattonni rakkoo yaa'insa tiraafikaa malee haala gaariidhaan socho'aa jiru. Magaalaa Finfinnee keessummoota simachuuf sadarkaa addunyaatti dorgomtuu ta'aa jirti. Akka kana dura keessummoota simachuuf wanti nama qaanessu hin jiru. Baga nagaan gara Itoophiyaatti dhuftan jennee simachuu malee waan itti saalfannu hin qabnu. Magaalli Finfinnee duraan akkas miidhageen turre amma garuu kooriidariidhaan wal qabatee magaalaa kana keessatti wantoonni garaagaraa wanti baay'een bareedinaan mul'atu jechuudha. Fakkeenyaaf isuma kana safara kana laaluu dandeenya. Kooriidariin duraanii safara kanarra balfa garaagaraatu ture bareedinaan akkas hin turre amma garuu akkaatti bareedee akkaatti miidhagee kan jiru jechuudha. Daawwannaadhaaf iddoo adda addaa dhaqu yeroo iddoo adda addaa deeman kan ammoo birrii daadhiidha kan yookiin immoo maallaqatti baasu yeroo maallaqatti baasan immoo akka ካፒታል biyya keenya yookiin immoo diinagdeen biyya keenya guddatu taasisa jechuudha. የመሪዎቻችንን ብቃት magaalaa Finfinnee keessattis ta'e akka biyyaatti hojiileen dandeettii hooggansa keenyaa agarsiisuu danda'an hedduun hojjetamaniiru. Naannolee garaagaraa keessattis jijjiiramni qabatamaan jira. Gama siyaasaa fi dinagdeen jijjiiramni dhufeera. Magaalli keenya bareeddee waan jirtuuf dureewwan bara darbe asitti yaa'ii hirmaataa turan yoo dhufanii argan ni dinqisiifatu jedheen yaada. Yaa'iin gamtaa Afrikaa 38ffaan magaalaa Finfinneetti gaggeeffamu kuni karaa milkaa'ina qabuun akka xumuramuuf hawaasni magaalaa Finfinnee akkasumas hawaasni Itoophiyaa aadaa gaarii keessummaa simachuu ganama ture sanatti fayyadamuudhaan maqaa gaarii biyyi keenya qabdu itti argisiisuu akka qabnu jiraattonni magaalaa Finfinnee MN Plus yaada kennan dubbatanii jiru. እንግዳ መቀበል በዓላችን ነው. Keessummaa simachuun aadaa keenya aadaa biyyoota biraa irraa adda ta'e qabna. Keessummoota yaa'ii gamtaa Afrikaa 38ffaa hirmaachuuf dhufanis simachuuf qophiidha. Jiraattonni magaalaa keenyas aadaa uffannaa fi nyaataa biyya keenyaa keessummoota kanatti agarsiisuu qabu yaada jedhuun qaba. Keessummoota kana simachuu, nyaachisuu, obaasuu intini kennuuf jechuudha. Akkaataa aadaa keenyatiin keessummeessuu qabu jechuudha. Aadaa biyya keenyaa isa kaleessa barame tokkotu jira. Wanti kaleessa barame maali? Namoonni keenya, uummanni keenya isa kansaa ofirraa fuudhee waan kennaa tureef. Fakkeenyaaf yoo nan dheebodhe jette uummanni Oromoo maal sii kenna? Aannan sii kenna. Isa kana waan qabatee achi dhufaa tureefi amma immoo isa kanarra caalaa yaa'ii kana milkeessuudhaaf isa kana akka godhanu. Let us all unite and celebrate together.